Akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa teenya tan wallee fi weellistoota keessatti gaa artistii hangafa Halloo Daawwee qabannee dhufneeti jirra. Egaa weellistuu Halloo Daawwee arragaa dabareen si geesse sagantaa wallee fi weellistoota keessatti sirba keetiin qoosuuf jenna. Egaa qoosaa godhuuf osoo hin tahin sirboota keetiin gaafii fi deebisaa godhuu feeneeti. Asiin dura garuu namni sirba keetiin haasawee ni jira. Hayyeegaa gama jireenya keetitti haa deebinu. Yeroo ammaan tana mee haala akkam keessa jirta? Nutis gaa akka si dhukkubu dhageenyeeti jirra. Garuu eessaas si dhukkuba? Akkamii qorannoo yaalii hin goone? Egaa dhibeen tee kaansarii dhiigaa akka tahee himama. Dhibeen kun yaaliinsaa biyya keessatti rakkisaadha. Biyya alaa dhayxee yaalamuuf hin yaalle? Hin dhayne jechuudha. Maaliif hin dhaqini? Weellistoonni afaan biraa sirba tokko qofa baasaniiti jireenya isaanii jijjiiran yookaan irraa fayyadaman. Weellistoonni keenya garuu kaaseeta baay'ee baasanii irraa hin fayyadaman. Manneen muuziqaa qofaatu irraa fayyadamaa jedhama. Kun mee hangam dhugaadha artist Halloo Daawwee? Mee akkam isin godhan? Duuba gaa kaaseeta baay'ee baasaa turte. Egaa irraa hin fayyadamne maaliif weellista? Aadaadhaan guddisaa boonaa jira Oromoon maalini? Egaa artist Halloo Daawwee guddina aadaa Oromootiif shoora guddaa taphatteetii jirta. Hojii teetiin maallaqa argachuu baattus jaalala uummataa horatteetii jirta. Jechuunis uummata bal'aa biraa galata guddaadha qabda. Mee arra maal itti dhaammachuu barbaadda? Mee gama sirboota keetitti haa deebinu. Artist Halloo Daawwee sirboota meeqa qabda? Sirboota kee keessatti sirboota aadaa baay'ee weellisteetii jirta. Sirboota aadaa keessaa kam weellisuu jaalatta? Aadaan sabaa yaadaraa fi gaarummaa hin qabdu inuma. Sirboota aadaa weellistee keessaa akka fakkeenyaatti sadiinuuf weellista. Shawaarraa jalqabi. Wallagga hoo? Hayyee kanaan argeetoo? Aadaa Oromoo gaa baay'eedha baastee weellistee. Mee takka gama waa'ee jaalalaatti achi dabarra? Waanuma jiruun dubbadhee gaati jaalaltii nama hin qunnamne hin qabdu. Ati garuu yeroo duraatiif yoom si qabde? Mee gaafas akkam si goote? Ni yaadatta laata? Weellistoonni yeroo baay'ee yeroo hin qabani jaalallee keetii wajjin ni bashannanta turte? Mee akkamitti waliin bashannantan? Eessa jiraattan ture? Duuba gaa dirree dhawaa dooniin hin jirtu eessa deemtan ture? Mee waan hundarra maaltu si gammachiisa? Maaliif? Hayyeegaa mee gama artiitti achi deebina. Weellistoonni Oromoo yeroo baay'ee eessatti wal argan? Fakkeenyaaf weellistoonni afaan biraa waltajjiiwwan garaagaraa irratti walitti qabamanii fakkeenyaaf koonsartii fi agarsiisa adda addaa jechuudha. Weellistoonni Oromoo garuu carraa akkanaa hin qabani.
eessatti wal argan? Magaalaa Jimaati. Sungaa kan warra dhiiraati kan shamarranii hoo? Hai halkan bahu warri isiniin hin loolu akkamitti manaa baatan? Dhoysaan yeroo baatan duuba rakkoon isin hin qunnamne? Mee rakkoo akkamiifaatu si qunnama ture? Weellistoonni afaan biraa sirba qeenxee tokko baasanii boruu konkolaataa ammayyaa qabatanii deeman. Ati hoo? Weellistuu Saaliyaa Saamii ol guddattuu amma guddachaa jirtudha. Sirboota isii ni jaalattaa? Akaanin jaalladha. Mee hoggaa akkamitti weellistuu jaalatta? Garuu namoonni baay'een ni komatanii bar aadaadha balleessitee ja'anii. Fakkeenyaaf yeroo weellistuu qullaadha weellistii warra jee komatuutu jira. Hai maaliif kophatti yaamna? Artist Halloo Daawwee maayirratti dhaamsii dhaammattu yoo jiraate. Hayyee gaa weellistuu Halloo Daawwee nutis gama keenyaan fayyaa gaarii siif hawwinee dhaamsa keetis ummata hundaaf siif dabarsina. Turtii nu wajjin gooteef atis galatoomi nagayetti. Egaa dhaggeeffattoota kabajamtoota keenya turtiin weellistuu hangafa Oromoo artist Halloo Daawwee wajjin taasisne kana fakkaata. Sagantaa kanagaa qoosaadhaaf sirboota isii irratti hojjechuun keenya waa malee miti. Dhugumaan gaa artist Halloo Daawwee yeroo ammaan tanaa dhibee kaansarii dhiigaatiin dhibamaati jirti. Artistiin hangaftittiin yeroo artiin Oromoo kufetti dubartummaan osoo isii hin daangeessin dhibbaa fi miidhaan sirna nafxanyootaa if duuba osoo hin deebisin faayidaa fi fedhiin dhuunfaa osoo isii hin shaakalin artii Oromootiif qabsaawaa wareegama guddaa kaffaltituun arra lafa geessee ambayyoo ustaanii natti hin laalina naddirmadhaa jetti. Dhibee fayyaa irra ga'eef waan itti yaalamtuu dhabdee harka namaa mudatteeti jirti. Artistii tanaaf namutu haa dirmannuun dhaamsa keenya. Yoo gaafa rakkannee wal gargaaruu baanne gaafa duunee walii booyuun hiikaa hin qabu.